hammi namoota ajjeefamanis ifa taasifame. I have a figure right now that has been shared by the regional government. Lakkoobsa namoota ajjeefamanii mootummaa naannichaa irraa argame nan qaba. Kan adda baafame 338 dha. Qamadii bonaa qonnaan bultoota Oromiyaa abdachiisa. Barreen gaddaa deemsni jalqabee ture shaggaa ture kan isaanii kan bonaatu jira. Per hektaar 300 warra argatan jiru. Ani garuu meeqarran jira ganaa 30-40 sitti haasa'atu jira jechuudha. Mormii Sudaanitti bahameen namoonni ajjeefamuun ibsame ispoorteessaa dhalataa Itoophiyaa shaampiyoonaa Awurooppaa ta'ee fi kaanis qabna ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa lakkoofsi namoota ajjeechaa gimbiin lubbuu dhabanii 338 ta'uu beeksise. Dubbiimtuu waajjira ministeera muummee Abiy Ahmad Billeenesiyyuum ibsarra kennaniin qorannoo walabaa akka taasifamu waamicha dhiyaate mootummaan akka hin fudhanne beeksisaniiru. Sababa yoo ibsanis biyyattiin jaarmiyaa ga'umsa badii qoratoo akka qabdu akeekan adde Billeeneen lakkoofsa namoota midhaman hin dubbanne. Ajjechaa kanaan hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu himatamanii isaan garuu ni waakkatu. Jiraattonni BBC'n kan irra dubbise dhiibbaan kan lakkaa'amanii fi baay'inaan dhalattoota Amaaraa kan ta'an ajjeefamuu himanii turan. I have a figure right now that has been shared by the regional government. Lakkoobsa namoota ajjeefamanii mootummaa naannichaa irraa argame nan qaba. Ajjechaan erga raawwatee booda lakkoobsi namoota ajjeefamanii garaagaraa ta'an qoodamaa ture. Gaafa kun ta'u maatiin namoota ajjechaa kanaan miidhamanii akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Ragaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa guyyaa kaleessaa argameen lakkoobsi namoota haleellaa kanaan lubbuu dhabanii kan adda baafame 338 dha. Gama kaaniin dubbiimaan mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsarra kennaniin ajjechaa booda kanneen hidhaman akka jiranis ibsaniiru. ጊምቢ ወረዳ በቶሌ ቀበሌ በርካታ ንጹሃንን የጨፈጨፉ የሽብር ቡድኖች ላይም Garee aanaa gimbii ganda tolee keessa seenee lammiilee nagaa hedduu ajjeessa irratti raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa, poolisiin Oromiyaa fi milishaan opereeshinii qindaa'aa ta'e fudhateen miseensonni hidhattoota ajjeefamaniiru. Kan miliqan adamsamaa jiru. Yeroo hojjechaan raawwate qabeenyi garee shororkeessitootaa fi deeggartoota isaaniin saamame tumsa hawaasichaan deebi'aa jira. Kanneen saamicha irratti bobba'an hedduu to'atamaniiru. በርካታ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውሏል። Itoophiyaan uummanni biyyattii qamadii nyaataaf waggaatti fayyadaman keessaa kan qottuun ala dhibbantaa 30 alaa galchiti. Waggoota muraasa dura eegalee garuu bona keessa qamadii qotuu eegalteetti. Kun waan kana dura hin baratamne. Akka mootummaan karoorsetti taanaan biyyattiin kan alaa galchitu hambistee alattuu erguu yaaddeetti. Kanaaf immoo falli bona keessa qamadii jallisiin facaasuudha. Kunis milkaa'aa akka ta'e dhaabbileen ragaa baafii jiru. Biraanuu Gammachuun qonnaan bultoota dubbiseera. Lakki barreen gaddaa namni deemsni jalqabee ture yaa'u shaggaa ture kan isaanii isaanuma irratti ilaallee immoo annoo jenna. Mee bu'aan isaa maal fakkaata? Yaa waluma keessa amma fakkeenyaaf shimbirroonis makaraa ture guddisuun isaatis makaraa ture xaa'oon guddii ture garuu yaa callaan isaa shaggaadha. Tarii qamadii gannaa yeroo gannaa oomishamu caalaa bu'a qabeessa moo isaa gadi moo isa wajjin wal bira qabdee ilaaltan agan? Hin caala kan bonaatu jira. Naannawa keessatti garuu namni wal harkaa fuudhee babal'isaa jira barreen gaddaarra. Barreen gaddaarra barana baay'ee harka sadii dachaa sadii hin caala. ውጤታማ ነው። አንደኛ ማዳበሪያ ብዙ አይፈልግም፣ ወጪ ብዙ የለም፣ ውሃ ብቻ በቃ። Tokkoffaa lamni keenya xaa'oo baay'een barbaadu. Baasiin qabnu bishaan qofa. Bishaan yoo xiqqaate guyyoota 10 keessa si'a takka obaasna. Ani fakkeenyaaf barana qamadii kuntaala 250 galcheera. Warra qonnaatu dhufee nurraa bite. Ogeeyyiin qonnaa sanyii filatamaa fi xaa'oo kennanii qamadii qotaa waan jedhaniif nama hedduutu nu biraa barana qamadii qote. በብዛት ነው በተመረተው ዘንድ በኛ አካባቢ። Naannolee qamadiin bona keessatti oomishamu keessaa tokko Oromiyaadha. Obbo Geetuu Gammachuun biiroo qonnaa Oromiyaatti aangaa dhimma oomisha qamadii hordofanidha. Biraanuu Gammachuun akkamiin fedhii biyyattii osoo hin guutiin alatti erguu yaaddan jedhee gaafateera. Wantoota ijoo arfan irratti xiyyeeffatan ibsuun eegallu. Waa'ee midhaan nyaataatiin of danda'uudha. Lammaffaan oomishoota biyya alaatirraa galan kana biyya keessatti oomishuu danda'uudha. Isa kana goone immoo sadaffaa irratti kan biyya keessatti oomishnu kana gara biyya alaatitti darguu jenneet akkasumas immoo kun sadansaatu walitti qabatee carraa hojii uumuu jennee filaarii gurguddaa arfan tokko keenyeeti hojii keenya kan hojjechaa jiru. Oomishti naannoo miliyoona 11 tuqaa 9 kan ta'u argamee jira jechuudha. Itoophiyaan gargaarsaanis ta'ee karaa bittaadhaan kan isheen galchattu qamadiidha yeroo baay'ee. Garuu amma akkanaan jettanitti bara dhufu irraa kaasnee alatti erginaa jettani. Kun garuu
Ammam dhugaadha jechuun fedhiin biyya keessoo amma guutamuu danda'a. Dubbii garuudhaanis ta'uu miti sireessii hojjetamuu turre jiraata. Lammaffaa koomitimentii barbaada. Sadaffaa poolisiiwwan tokko sirreessuu barbaada. Amma yeroo ammaatitti qamadiin naannoo keenyaa gara kontirbaanditiin Keeniyaa keessatti kan gurguramaa jiru bahee Somaaliyaa keessatti baheeti kan gurguramaa jiru. Isuma gara adda addaatiin kontirool gochuun danda'ame taanaan qamadii biyya alaatti erguun fagoo miti jechuudha. Lafti amma nuti bona keessa hojjechaa jirru kun lafa akkasumatti lafa taa'u jechuudha yeroo biraa. Lafa akkasumatti lafa taa'u kana immoo yoo misoomsine konsumshinii biyya keessaa osoo hin miidhin gara biyya alaatti baasuun akkaataa ittiin danda'amuun hojii hojjetamaa jiru jechuudha. Amma piroodaaktivitiin biyyoota tokko qamadii fudhannee oolan par hektaara 300 warra argatan jiru. Ani garuu meeqarran jira ganaa 30-40 sitti haasa'atu jira jechuudha. So potenshaala qabnu beeknee sirriitti qabannee inputii achitti nu barbaachisu qabaanne taanaan diifaransii guddaa fiduun hin danda'ama. Karoora biyyattiin qabattee milkaa'aa kan dhufe ta'ullee sababa walitti bu'iinsaa fi hongeerraa kan ka'e fedhiin qamadii biyyattii keessatti yeroo kaan caalaa dabalaa jira. Kun immoo karoora biyyattiin alatti erguuf yaadde duubatti harkisu malaa jedhu xiinxaltoonni. Amma moduu gaggabaabaan sinitti mormii Sudaanitti taasifameen namoonni 6 ajjeefamuu fi kaan hedduu madaa'uu dooktaroonni himan guyyaarraa namoonni daandiitti ba'uun waraanni biyyattii siyaasa keessa akka ba'u yeroo gaafatanitti ture humnoota nageenyaa waliin kan walitti bu'an uummatni mormii akka hin baane danquuf riqichi magaala keessaa cufamee ture intarneetiinis cufaadha. Dubartoota saalqunnamtiif daddabarsuun fulbaana darbe yakkamaa ta'e kan argame wallisaan beekamaa Ameerikaa Arkeelii hidhaan waggaa 30tti murame. Wallisaan ganna 55 dubartootaa fi daa'imman irratti miidhaa saalqunnamtii raawwatuunis yakkamaa ta'eera. Yuukeen deeggarsa meeshaa waraanaa dabalataa paawundii biiliyoona 1 ta'u Yuukireeniif kennuu fi deeggarsa amma kennuuf jirtu dabalatee hanga ammaatti deeggarsa meeshaa waraanaa paawundii biiliyoona 2.3 Yuukireeniif kenniteetti. Oduttaan darbaa tibbana dorgommii buunyaa yookiin boksing akka Awurooppaatti Armeeniyaatti qophaa'e irratti ga'umsa ajaa'ibsiisaa agarsiisuun shaampiyoonaatii kan injifate dargaggoo ganna 22 Gabriel Doosan jedhamudha. Gabriel hiddii dhaloota isaa Itoophiyaa uummata Oromoo irraa yoo ta'u lammummaan isaa Ayirlaandidha. Garee biyyaalessaa Ayirlaand bakka bu'uun dorgome. Akkamiin gosa ispoortii buunyaa filate? I started with kickboxing when I was maybe 7 years old. And then I started boxing maybe at 9. Kanan jalqabee gosa ispoortii kickboxing jedhamuun naannoo umurii ganna 7ttidha. Sana booda umurii ganna 9tti gara buunyaatti hangale. Umurii ganna 16tti ture. Kanan yeroo jalqabaaf dorgommii biyyaalessaa buunyaa Ayirlaand injifadhe. Sana booda immoo gartuu biyyaalessaa keessan seene. Magaalaa koo Gaalawee keessattii fi gartuu biyyaalessaa waliin immoo magaalaa guddittii Daabiliin keessatti nan leenji'a. Daabiliin keessatti torbaniin facaasaa hanga jimaatatti guyyaatti 2 nan leenji'a. Dorgommii buunyaa Awurooppaa kana injifadhee shaampiyoonii Awurooppaa ta'uu koo amanuuf yeroo natti fudhateera. Kun dorgommii buunyaa Awurooppaa isa guddaadha. Morkattoota Ispeen, Bulgaariyaa, Noorweey fi Xaaliyaan ergan injifadheen booda. Dorgommii isa dhumaan immoo morkataa lammii Ingilaand injifadheen shaampiyoonaa ta'e. Harmeen koo waan hundaan na gargaarti. Ana harmee koo fi obbolaa koo qofa waan taaneef harmeen koo wanta na barbaachisu hundaan na gargaarti. Hamilee guddaa sanaaf kenniti. Obbolaan koos akkasuma hamilee naaf kenna. Gara fuulduraatti hawwiin koo shaampiyoonaa Olompikii ta'uudha. Sanaafis immoo qophaa'an jira. Gurraacha ta'uu kootti lammii Ayirlaand ta'uu kootti nan gammada. Itoophiyaan ammoo madda koodha. Kana dura carraa deemee saba koo daawwachuu argadhee ture. Naaf milkaa'ina fiira. Ammayyuu otoo hin deemee daawwadhee nan jaalladha. Harmeen dargaggoo kanaa aadde Misraaq Tasfaayee injifannoo Gabriel utuun uummata koo waliin qooddadhee natti tola ture jechuun aadde Misraaq ofii cimtuu taatee ijoollee ishee fakkeenya ta'uun milkaa'ina isaanii keessatti ga'ee guddaa akka qabu dubbatti. Baay'ee natti tolee baay'ee kana ibsuullee hin danda'u dhugaama dubbachuuf. Nuti Oromoon miliyoona 60dha. Garuu qophaa koo achi dhaabbadhee gammachuu kana kan hin jiramneef dhaabbadhee simmachuun koo boo'ichas jira gammachuudhuma boo'ichaa jira isuma dhugaa dubbachuudhaaf ituu biyya lammiin koo jirutu teeratee fi nama baay'eetu jira jedhee yaadan ture. Gaabiin waggaa 5 jalqabee hamma
waggaa 16tti waan baay'ee godhee fiigichattis dorgomeera. Bishaan daakaatiinis kubbaas baay'ee gaarii taphata. Taekwoondoo kickboxingis hojjeteera. Garuu gaafa 16 ta'u ispoortii warra kaan hundumaa dhiisee boksite konsentireet godhee jechuudha. Waanti ofii keetiin laafaa taatee ijoollee keetiin jabaadhu jechuu hin dandeessu. Ofii teessee immoo ijoolleedhaan baradhaa yookiin hojjedhaa jechuu hin dandeessu because ofii keetiin hojjettee ijoollee keetti argisiisuu qabda. Waaqayyoof isaa galatu ijoollee bareedduu waaqayyo naa kennee amalli isaanii baay'ee bareedaadha. Dhanna isaanii caalaayyuu gooliif determineeshinii kan koo ilaalanii isaaniinis waan hin danda'u hundumaadhaan gargaaree asiin hin ga'e waaqayyoof haa galatu. Dhumarra geenyeerraa badhaasii Hacaaluu Hundeessaan jalqabaa kaleessa Finfinneetti gaggeeffameera. Qophii kanarratti gosoota badhaasaa 10 qophaa'an keessaa 3 kan injifate wallee bal'inaan bulloo jedhamuun beekamu kan weellise aartist Yoosan Geetaahunidha. Yoosan badhaasi kun maqaa Hacaaluu jiraachisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuun BBC'tti hime. Dhaabbanni Hacaaluu Hundeessaa irraa badhaasa kana argachuu kootti guddaan gammade. Dhaabbata faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa keessaa dhaabbanni badhaasa artiistootaa kennu kun maqaa Hacaaluu jiraachisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf kun adda isa godha. Kaayyoo Hacaaluu qabadhee fufsiisuu egaa gaafan isa dhabeeti waadaan ofii galeedha. Ammallee daandii sanarra jira. Badhaasa weellistuu haaraa cimtuun kan injifatte Kookee Tasaffaa reeffu sirba haaraa baaste. Imaanaa maqaa Hacaaluutiin natti kenname galmaan ga'uuf kaayyeeffadheeraa jechuun dubbatti. Badhaasa kana argachuu koof gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Ani ganaa hin jalqabne ganaan nama lafaa dhufa takka jedhee naman jalqabaa jiru. Akkasumas immoo warra akka kootii lafaa dhufaa jiru kana akka jabaannee kan nu godhe awwaardii kana. Imaanaan karaa Hacaaluutiin nutti kenname kun imaana guddaadha. Kanaaf imaana kana jilbeebbiidhaan illee deemee gara fuulduraatti akkan galmaan ga'u kaayyoo kooti kun akkasuma abdii kootis. Turtii kana dura aartist Hacaaluu Hundeessaa BBC waliin taasiseen Daawitee Mokonnin fakkeenya akka godhatu himeera. Kanas waggoota muraasa dura gara Ameerikaa yeroo imaletti itti himuu Daawiteen ni dubbata. Dhiyoo Ameerikaa irraa kan dubbisne Daawiteen waa'ee Hacaaluu maal jettaa jenneen. Akka aartistii Oromoo tokkotti Hacaaluun waan baay'ee uummata isaatiif godhe. Yeroo qabsoo Oromoo finiinuu sana keessatti namni yeroo jalqabaaf gadi bahee onnee guutuudhaaf miidhaa Oromoo, quuqqaa Oromoo, gammachuu, gadda Oromoo diina dura dhaabbatee sodaa tokko malee namni Oromoodhaaf jecha gumaache Hacaaluudha. Hacaaluudhaa booda nama tokko illee argine. Maaliif artistiin Oromoo baay'eetu jira malee warri baay'ee garuu Hacaaluun gadadoo rakkoo sabasaa qarriffaa diinaa isaa jala taa'ee yeroo jalqabaatiif namni akkasitti miidiyaa irratti rakkoo uummata Oromoodhaan namni dabarse Hacaaluudha. Kun immoo qaawwaa guddaa uume. Maaliif namni akkasaa onnee finiina qabu Oromoo keessatti baay'ee barbaachisaadha silaa. Garuu immoo boriif taanis wanti dhufuun beenu ijoolleen keenyas akkasuma ta'uu danda'u. Hacaaluun garuu wanti inni godhe sun waan ajaa'ibaati. Qaawwaan akkasii faatu nu keessatti uumame. Nama gadi bahee rakkoo Oromoo